umri guutuu kan taasifaa baane hoggamu bakka ayidaan ishaallee isfaaldish isfaaldish bakka ስለዚህ ሄዳ እኔ ቦረ ጋር ለሚሄድ በቃ ማቲ ከበረ ጋር ይደም ያከታ ዋንጂ በቃ ማቲ ብረት ምን ቀቡና ተስና በቃ ለዳት ካንታው አከረቲ ነናል ገላቲን በቃ እሱ ባርባሪ በረ خلاص ላር እሱ ባርባሪ እንጂ ወና ሰው ይችላል ስለዚህ አልፈልግም ሰላሙን ሰላም ይላቸው ና ተገመረስ እናውራበት Tole akka magaa jirtu hordoftoonni yeroo isaan tuubi nageenya koo bakka jirtan isin qaqqabatu isin jedha. Egaa urjiin yaa'ii haasa'e jirti bakka isinillee argitanii jirtani yookaan natti as faraduu yookaan isinitti achi faraduu namni kaa'e jechuun hin jiraa miti yeroo namni walitti buufatu maal bakka bootaa wanti akkanaa akkamisirraa eegamaa jechaa turtani dhugaa dubbachuudhaaf. So anaatillee kan qubatan taatanis waan gaariidha. Kana jechuun maalidha? Yeroo baay'ee jechaadha. Dubartii irratti dhiibbaa kan geessu dhiira bichaadha. Akkasitti yaaduu dandeecha waan ta'eef jechaadha. Kanaaf wanta kana gadi fageenyaan isinillee laaluu isinirraa eegama. Hordoftoonni tokko dhugaa dubbachuu ani akka kiyyaatti jechaadha. Ilmee garaadha qabdu jedhee kan itti shirachaa jiru jechaadha. Yeroo darbellee haala ittiin tiifama jedheenii ofumaa jirtee jechaadha. Dubbii galabattee agartanii jirtanii. Kanaafuu amma ani carraan ani qabu maalidha? Amma dhugaa ala bulaa jira jechaadha. Kana jechuun hiriyoota bira jechaadha. Kun akkanatti amma ganama kana tufii kana dhufe maal akka isin jettu mootuu yookaan immoo ishii irraa yaadu tokko fudhachuu qabee dhufe. Ani garuu ofii kiyyaa keessatti wasaneen dhufee har'a huccuma takka agartee huccuu shaanxama wayii naa hagen faran bakka huccuma akka naa keessu karate beektaa maaliif manaa silaa na ariite mana dhiisee fi bahee bakka kanaaf dubartii akkana dubartii ulfaa mana ariitaa dubartii akkana gadi baaf jennaan jettan isinilleeni kanaaf amma ofuma kiyyaa bakka ofirraa bahaa shaanxa takkitti huccuun haa kennitu hiriyoonni illee kun waaroo na dhiifatanii amma miti nama biraa akkasitti jiraachuun ni ulfaata waan ta'eef kanaaf shaanxa kee haa kennitu maatii ishii illee dhaqee dubbisaa waan isiin maatii ishii jedhan karaa achitti gamoota kallee addaan deemnaa jechuun barbaadeeti hundumattuu isinillee adaraa wanti isin jedhu bannaataati narrallee ilaalinaati hamma dhumaatti viidiyoo kan daawwadhaa isin jedha waliin ta'a. Walumaa galatti mee amma egaa walumaa galatti anatti isin faradinaati akkana arrabsaa jirtan argin jiraa koomanti keessan adaraa wanti isin jedhu dhugaa waaqa wanti kuni yaa'ii kana kan babadhisaa jiru isuma waan ta'eef jechaadha anaafis naa hubadha ani haadha manaatiyya inni daa'ima garaadha qabdi har'a silaa akka bakka muuziirra eegamaa isinillee waan kan kana dura dhiifama jennaan jirti kanaaf jechaadha mee waama hundumaafuu namni waan takka illee isii hojii qaaqan barbaadu shaanxumatii takkitti naa kennu uffata naa kennu uffata kana bichaan jira uffata naa kennu jedheenii kadhadha hiriyoonni kiyya lakkisiin na gursanii dhugaa amma inni barriirra jira wamashiin jettuu walumaa laalame amma barumaa kan waliin ta'a. Inni bilbila waan isin jettu gaala huccuullee asumatti naa bittuuti mana illee seen waliin asumatti dhuftee wamashiin jettu irraa dhageennaa hin dhageenya inni hundumattu. Hello. Akkam agaan. Abo banna therapy gelien to bicara upat majikira upata bicara apa didanat alat nafi baru marat nikah amat ini kakak berapa baru marat nafi di upata upata berbeda beda shantu mana nafi upata jalla dalam upata bicara nafi beda kakak berapa rambar buat banna bukan bayi nadu bakash bayi nadu Sanjira jette meewaan jiru walumaan laataqa ada sila uffata kana fidee bituudhaaf iyyuu haadha tuni hundumatti Maya kochuk temme bana bitirdi ama kochuk temme benim Zeynep sıcak nagefu Maalin tagaan dhufanii sin jedhatis dhagaa asii soona dhageechis dhagaa. Dhufanii sin jedhee maal sibbichisiisaa. Sida qaadi maal ta'u waan namni sin jedhu dhageechi rabbii. Maal isa dhagaa ndaatu waan namni sin jedhu dhageenya yeroo hundumaa waqtii kaameraan irratti dhaqqabdee
maal jechuudha kun? Oo waa'ee saniitiif jecha waan isin maashaan kana beekam. Maal Utuu maanaan manatti nagalchuu deemti. Akka dargaggeessa quufee manatti nagalchuu deemti. Naan quufe. Kanaafuu kalee tamatti dhangala'aa jennaan gaditti amma haga yoomitti yoo dubrata. Maal rakkate dura maal akkuma magara jechuudha. Baay'ee bara amma waa'ee sanii amma banaa see wanta namni jijjii fayyadu. Qaaqan barbaadamu jechaadha. Qaaqa biraa biifuu jechuudha uffata fannaa gidduu. Uffata shan. Birra gaasiri. Namni maama ta'utti. Wannan ittiin beekan. Kunnaa deemaa. Maal rakkate yeroo dhufa balbala irratti kan jeeqinaan qaqa. Tokkoffaa sammuu keessatti jira. Micoona dhageessa. Indabroon. Kan biraa dhaqalbi kun daa'ima natti fakkaata. Ana jecha daafillee nan godhin bannaati. Dhugaa waan illee kan namatti ati tarfu jedhe. Kanaaf jechaadha. Huccuu yookaan mana ishee seenu. Maaliif iddoo seenee afur bakka. Maaliif latta fudhatu? Ishee gaafa jechuun huccuu lama naa kennu. Insheen maaliif kan kennu? Indeed. Insheen argama. Ara bannaati. Maal akkati amma bakka baay'ee ooltee amma godhattee. Mana guddaa rabbii umbii biyya guutuu mana guddaa. Waan namni. Ana gubatee moo situ? Waa yeedallee shi hundaa ishi mul'iyyuu ishi nuu. Ana baattu ana gubatee moo situ gubatee? Waa እንደዚህ ምናምን ተንበርክኬ ምናምን ለምን ነው የፈለግሽው? ቆይ እንደሱ ብሆናል። በቃ ዘበ ዲኑ ተዳው ምንም የተወሰነ ሰይናት እንዴ ዳና ጊዜ ሰጀኑ ናስቲ መጀመሪያ ምንም ተወሰነ እኩራ እንጀራ እኩራ ነው ባከተ እና ዘውት ዳት ይመና ረብሽ ይመና ለዮታ ተጫው የውጭ ውጭ ይመና ወጣንከት ተራብሮ ነው ከፈለግ ማለት ነው ልጁን መጀመር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምንም አመቃቀር ታይማት ተማራት የፈቀዳ ወደ ቤት እንዳገር ናውጣ አልፈልግም ኖርማል በእናትህ ኦኬ በሪ ከነራ ነበር ማረግ አልችልም እንዳነች አንተ ምንድነው ምላካት በቃ እሺ በቃ ዞርባይ ምንድነው የምንረጋጋ አንተ ለረብሻ በቃ ሄዳለሁ ማቲ ብረ ነገ ዋንተ ጊሮስተኝ ነው ኩኖ ውጡ ልጅ በቃ ማቲ ብረስ እንደምን ነው ልታሶት ነው በቃ ጋዲስ ልታሶት ነው ሁሉ ማቲ ብረ ማጀት አመሙ ይሄን በቃ ዋና በቃ ሄዳለሁ በቃ ዞርባይ አንኖ ፍትያ ለጣባ እንጀራ ነን ተቀሲ ዞርባይ በእናትህ ናት እንጀራ ልጅ ቪዲያንቲ እናት ወለ አዲዱ ቢያው እናት ተባባ ዋሜታ ኡምሪ ጉቱ በመስታባባ ነው ገሙ በቃ ሄዳለሁ ይፋልሽ ምንም አይባልኝ በቃ አጣጣውና ነው ይስፋልኝ በቃ ስለዚህ ሄዳለሁ እኮ እናወራለን እኔ ወደ ሌላ አይደለም ሄደ በቃ ማቲ ከበረ ለቀ ይደም ለቀ ዋን ማቲ ብረት ምን ቀውና ሰፍና በቃ ለዳት ሳንታው አከረቴ ነንገላቲን በቃ እሱ ባባዲ በረ አራስላር እሱ ባርባሪ እንጂ ዋና ሰው ይችላል ስለዚህ አልፈልግም ሰላሙን ሰላም ይላቸው እና ተመለስ እናወራበት